malee gangatu eessaa dhufee nama qalee gangatu jetti gurbaa akkam wayya.
Har'a maaltu bakka kanaan isin argate maal ibsuuf jirtu? Ayyee Oromoonni biyya hundarraa nu daawwachaa jirtanii namni dhaamsi kun isin dhaqqabe. Kuni waldaa dubartoota Oromoo biyya UK'ti. Callifnee taa'urra akka cabanitti okkolan jenneetidha. Mootummaan kuni nama jaarun oli wal arguu waan dhorkeef seeraan bakka jirrutti akkuma haalli isaa fi yeroon isaa nu mijatetti nama jahaanii sagalee uummata keenyaa taana jenneetidha. Irroobaa hin qabbanaa kana keessa dhaabachaa jirra jechuudha. Har'a guyyaa lammaffaa keenya torban tokkoof saganteeffanne waan kana waqtiin nuti saganteeffanne halkanis guyyaas saba keenya roorroo biyyatti irra ga'uu dhukkuba isaanii sana miidhama isaanii nutis miidhamneetoo agarsiifnu jennee saganteeffannee kan halkanis nu dhorkanii amma guyyaa guutuu ganamarraa aga galgalaatti asoolla torban tokko mallattoon kuni hidhaa hayyoota keenya biyyatti hooggantoota Oromoo dargaggeessa Oromoo odoo gargar hin filatiin hidhanii mana hidhaatti naqanidha. Kuni uffata hidhamtoota biyyatti mootummaan Itoophiyaatti kaa'edha. Ilaalcha siyaasaa qofaan Oromummaa qofaan hidhee itti taphachaa jira. Mootummaan nama nyaataa mootummaan bulguu Abiy Ahmediin hoogganamu. Isa kana addunyaatti nama nu gaafatu hundatti kana ibsaa jirra jechuudha. Harka keenya hiinee bakka jirrutti qalbiin keenya illee hidhamaadha. Amma qaamni keenya biyya keessatti gubachaa jirutti mataan keenyas hidhamaadha. Uummata keenya wajjin qalbiin keenya hidhamaadha. Qaamaan isin bira jiraanne isin waliin hidhamuu baannus
waan isin bira jiraannee ulee sanaan tumamnee dhukkubsachuu dadhabnus akka nama qaamni isaa cinaan irraa gubatee dhumutti isin waliin dhukkubsachaa jirra Oromoo. Isa kana addunyaatti ibsina jennee as dhaabanna. Filaayarii qopheessine irraa namoota hundatti hirachaa jirra. Dhaamsi keenya mootummaan nama nyaataan kun yeroo isaan dhumateera. Addunyaan ilaalcha keessa galee akka nurraa buusudha. Waanni nuti dhaammannu dhaamsi keenya guddaan ila waanni kun ayyuun biyya sanatti baratee ayyoonni afaan isaanii hidhaadha isa jedhu agarsiisa kun. Maaskiin kun addadha bitneeti kanallee maaliif humni barate afaan isaa hidhaadha harki isaa sansalataa uffata kana maniidhaatti naqanii sotti taphachaa jiru. Waanni nuti dhaammannu guddaan akka dubartii Oromootti akka hawwanitti har'a sayyoonni keenya mooraa tokkotti deebi'aati salphina kana keessa ummata kana baasa. Hooggantoonni dhaaba siyaasaa Oromoo har'allee mooraa diigaa jirtan wal diigaa jirtan iddoo jirtanii tokko ta'aati saba gubataa jiru kanaaf birmadhaa jennee isinitti dhaammanna bakka jiru kanumadha. Oromoo bakka jirtu haa ta'u iddoo isinii mijatetti baay'adhaa iddoo isinii mijatiin nam tokkoon illee dhaamsa keessan dabarfadhaa jenna. Galatoomaa kanuma dabarfadha. kanatti har'aan tana warra as jirru sagalee uummata keenyaa warra biyya jiru warra sagalee dhabee mootummaan kaduraanii ammaan tanallee akkuma nama keenya cabsee afaan qabee wattaadaraa fi poolisa cufa har'a kaayee namni keenya sossoohuu hin danda'u waan ta'uu hin danda'u. Saniif har'aan tana muka sagalee isaaniif tahuu fi ifi jajjabeessuuf as jirra. Jabaadha qalbiin isin cabin ilmaan Oromoo akka jirtanitti jalatti ijaaraa kaa gee gabrummaan geesse ilaa yoomii dhumnaa ka'uu qabnaa muti taatu takka baane manarraa waliin deebinu hanqa Oromoon bilisummaa teenya fudhannee biyya teenya fudhannu ol deebi'uu nu jira. Za'a arkitan kana kun za'a vaayirasii biyya kana keessatti murtiin irra kaayeen nam jahaa ol namni wal bira dhaabbachuu hin danda'u hiriirallee bahuu hin dandeenyu ammoo hiree harkanneetti nama jahaan isaan jahan sanitti kun walitti dhufnee namoota rabbi nurraa qabu koronaa kanaas lubbuun keessan irra hin caaltu isinis akkuma keenyaatti koronaan isin irra jira sanii alatti ammas qawween isin gubbaarra jirti atleast muti qawween qabnu nagee qabna ammoo isin cinaa jirra jajjabaadha liis ka'aa lafarraa loladha. Mootummaan kun mootummaa du'a. Mootummaan kun wanta kan hafne dhumeefii jira. Wanni hafu Oromoo waltaanee ka'u. Oromoo lolachuu qabna. Humnaan har'aa fudhachuu qabna. Kanumaan isin erga waraana biyyaa warreen Oromoo taatan mootummaaf qawwee fudhatanii mootummaa gargaaruu jirtan. Rabbi guddaa sodaadhaa obboleeyyan keessan ajjeesina. Obboleeyyan keessan gaara keessatti fixina. Obboleeyyan keessan gargaara bira dhaabbadha. Gurbaa Rabbii fi nama kiyyaan qabadhee biyya kana seeni kaje Johaar Muhammad Baqqalaa isaan cufa ijoollee Oromoo nan kun diidama kun soddomni mana hidhaa jira. Baafadha uummanni kun mana hidhaarra haa bahanii. Lakka usnuti lakka haalli irraanfatamaa deema. Rafachuun qabnu haa sosoofaan isin dhaamsitee kana fayyada nagaa jiraadhaa itti eega. Shamarranii dabarsaa shamarraniif dhaamsa. Hawwatiin kennan dabarsanii ergaa jirtu.
wanti asitti baanee dhaabataa jiru saayinii kanallee waan hundaa hangaaf ibsiteetti rakkinuma biyya keessa jiruu fi gidiraa ijoollee teenarra adeemaa jiru beektota teena qofa osoo hin ta'in ka osoo homaa siyaasa keessaa hin jirre maqaa oromummaatiin qabeenya isaa jala hataa jiran jedhee ibsuu danda'a maaliifi nama tokko mana hidhaa seensiftee qarshii isaa jalaa cuuftee haga niitii jalaa ajjeesuu jechuudha ittiin yaalamtu dhabdee waan ittiin nyaata dhabdee dararamtee lubbuun isii itti darbuu jira biyya akkasii qabna biyya ebalus sii bitee jedhaniiti qabeenya isaa irraa saamaman keessa jirtu isinii ilaalannee waan goonu qabnu baaneetuma isinii iyyuu xiqqooyin ulfaataa akkam jenne akka ibsinuu dhibeen kunillee deemaaraa rakkanneetumaan nama jaajaan gaafannee kunoo isinii hamma dandeenye sagalee isinii ta'uuf yaalaarraa humna isinii ta'uuf yaalaarraa yaa Oromootiyya amman booda ka duraa haganaayyuu miti bineensatu isinii dhufe baafalmadhaa bakka jirtan isinii gamuu ni mala as teennee haasaarraa dhugaa isin keessa hin jirru garuu bineensatu isin keessa jira saba biraatiyyuu miti Oromomatu bineensa nutti ta'e rabbiin san keessaa nu haa baasu rabbuma kadhanna rabbiin qabna duraas Oromoon wal malee waan qabdu isaaniifis rabbiin beekumsa isaanii haa kennu ka saba isaanii ittiin ilaalanii saba isaanii ittiin bulmatanii bakka sanii isaan yaasanii ijoollee hedduun dararamaa jira barataan hedduutu mana hidhaa jira sa'aa kana keessa magaazana hidhaaranii waan jennu qabnu rabbi kana keessaa nu hawaasu waa takka jechuu hin danda'u ulfaata haalli ummanni keenya keessa jiru ulfaata daa'imatti filataa hin jiran dhala akka dubaraati akka dubaratti jedhanii kabajaa kennaaf hin jiran bakka dubarri kabajaa hin qabne bakka jaarsi kabajaa itti hin qabne bakka ijoollee ijoollummaa ofiitti kabajaa itti hin qabne biyya akkanaa qabna biyya akkanaatiif rafnee buluu dadhabaarra yaa ummata keenya bakka jirtanii sa'aa kanatti waan adda addaa of laddallaaluu dhiiftanii osoo gara afafootti deemtanii Oromoota falmattanii jedha Oromootiyyaa baay'ee galatoomaa yaadni qabu kanuma. Mee shamarraniif maal jettu biyya jiraniif? Shamarran biyya jiraniif shamarran durgugguu duubaati durgugguu guddaati jedhanii yaa shamarran teenna isin dhiira keessan jabeessa ufiyyuu baafalmadhaa sa'aa kanatti isinittu dhufteerti duuti dugda duuba keessan jirti isinuu hambisaan jiru isinuu laalataan jiru isinuu gudeedaara isinittuu taphataara jabaadhaa falmadhaa hin dhagayinaa sobaan isin jala deemaaraa kun ka afaan dammaatii hadhaa bofatu isin jala jira kun bofa afaa jalaatii gubbaan dibatee isin dhufee yaa dubartii teenna falmadhaa anas taa'ee isin jechoon mala gubata keessaniif gadi baanee iyyaarra rakkanne akka mana teennuun dadhabnee baarra malee mana taa'uu dadhabneetiif dalagaa teennee dalagachuu dadhabneetiif isiniif rakkanne isiniif nu laalataara jabaadhaa dubartii teenna jabaadhaa qarshiin isin sobin warruma mootummaa jala jirtanuu hin jirtanii warroonni jajjabaan qarshiin isin sobin ammaa darbiti jabaadhaa falmadhaa rabbi isin haa gargaaru. Ya sabah hayu sabah sapona jadi sukan kita Nurut setamate amayona gabruma jabsuda Jirma shimiti hijabaruda wanu manumite Unda tufani birataruda sabah kona miko Ya sabah hayu sabah sapona jadi sukan kita Nurut setamate amayona gabruma jabsuda Jirma shimiti hijabaruda wanu manumite Unda tufani birataruda
gammachiisu. Nama ajaa'iba dubbiin nama ajaa'iba dubbachuuf illee nama dhiba dhiira caalaan taphattee birri kijiba. Nama ajaa'iba dubbiin nama ajaa'iba dubbachuuf illee nama dhiba dhiira caalaan taphattee birri kijiba. Agarree kan harkarraa nyaatee waatee bomoo nutu galtuu dugdatti baatee tokkummaa nuti diinatti qabsoonee facaanee warra mammaaksaa kan taane namni koo kallattuun leenjituu dhugaanii jabeessaa tokkichummaa gama hundaanii. Egaa yaasaba kun hin beekuun marra qaba dhugaa walatti muudunumaa birri kijiba naannoo yaaduu sammuu jaarraa taatu barullee sababa hin tollee malee mataan garangalee sababa hin tollee malee mataan garangalee 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 garangalee. Roorroo kana jalaa kan nu baasu dhumarratti waan dhaammachuu barbaadu Oromoo biyya qawween saamamte biyya humnaan sirra